namoota hin baasa. Namoonni isaanii hayyee. Yaa rakkina mada wajjin baasa rakkoon qabu. Hirriibaan itti dhufaa jira. Awwaal billaa mana sheetaa deemaa jira. Hirriibni harkisaa jira qolqollee takka itti banadha. Wiinii waliin qabachaa jira. Deemee wiinii sana gurguradhaa bikka biraa deemee si waliin taphadhee. Dhugaa rabbi. Awwaal dibaa gurguramti. Gurguramu jechuun akkamiin beektaa gisee walitti qabattee makiinaa diimtuu takkiin leencaan malee balleessuu hin dandeessu maal jetta. Ittiin bitamne akkasitti. Gatii isaa malee gurgurtaa? Wallahi. Email aree masaa boqonnaa hojii minaamin nagar. Wait guys, akkamati maakii fi bannaa nagaa si gaafadheessa sirnaan. Gisee kudha wayii na gaafattee dhiifama wallahi. Wallahi. Jechuun hedduu na gaafattee jechuun fedheeti. Kudha lamallee guutuu baatu. Wallahi gisee hedduu na gaafatte. Wallahi waan si gaafadheen seera. Osoo dhibballee si gaafanne salachuu baay'ee. Yaa gisee hedduu na gaafatte. Anis gisee hedduu si deebisee. Gaayis taaptaa hin gootamoo hin gootan. Samoor duraa tokko manaa baanfaasii arguu jammaree minaamin nagar. Azaan gadi. Hindi isa malee akka nama naamsaa agarre. Hin ta'u badde. Egaa ta'u wanta manaa waan na arguu dhiiste. Billaalee kum taa'aa guddaa. Duraan maal turte? Duraan moo? Manaa baanfaasii. Yeroo manaa baanfaasii arguu san bakka asimaa onnoo kana si argan jiraa miti. Raahaa kana bakka asaa'ibu. Ka wajjin faa laayik. Vacation adda addaa kana faa deemee raahaa goona faa argaa jiru. Akkoo anaaf si waliin. Wayii mashaallah. Akkasitti ilaaluu turte. Akkas ilaaluu ture. Akkasitti dhumatti. Manaaf niyyeessaan dhumu turani. Ninkii dhumatee gaba. Egaa wallahi gisee sun egaa laali manaaf ajaa'ibaa ture si jedhee maarri baakee minaamin faa ajaa'aa ture. Maaliif kaarri baannaa? Uummanni hummaa akka warri aara taaptaa godhaadha. Nama dhibba usanitti hamba warreen jaalatan hin jeen warri mana kiyyaa. Ana ollatti baan baay'ee walitti hin baane. Ani warreen jaaladhu bar. Nalleen jaalladhu baay'ee. Wanni kiyyaaf kee baay'ee wal fa'a. Anillee warreen jaalladhu. Wal fakkaatan kiyyaaf kee. Eenyutti awwaanatti hin baane uummanni hummoo natti hin baane. Araanatti hin baane bismillah ollatti baan malee. Ganda biraa oolanii dhufan barsanii. Wallaahi wal fakkaatan. Namni haasawinaan sal jaan taaptaap godhaa. Komantii gurmaa jaabeeta? Wallaahi wal fakkaatanii. Aynoo hin beekaa walirraallee bareennaa walillee fakkaannaa garuu rabbii ibsaa eebbisee maal gootarree gaayisa. Ililleef. Bakkaachin ishiin amma nagaman waa qabaattu malee si galee ani rakkin nan qabu rabbiin kee wakeeraati. Gaayis amma wal qarqaaramee yoo dandeenye. Ammaa keessa namaan qaxxaane gaayis. Waliin ijeen jiraan baraarra. Wallaahi billaahi sirnumaan qaxxaa gaayis. Taap. Ati ustii maa teessee sabar taphadhu malee taphatu jira. Aki wallaahi. Maal taate bika biratti hin taphattaa taphadhu ree. Ciqilfattee teessee nama nurra raffisaa jirta bar taphadhu. Ciqilfadhee taa'ee akka nama qamaadu. Eekoo. Hai. Walla si bira dhufee nan bakka baajii kinkee wanni martuu ziqidhaa beekaa. Aara ziqqin jeeni ol jeeni rakkoon hin jiru. Nama biratti hin gammaddee wannoon taate. Nama biratti akka laayitti hin taphattu. Wallaahi. Gaayis taaptaa godha. Sigalee mi. Maarreen. Sigalee mi wanni lashaa jedhuun kun maalirraa akka ta'u sigalee? No. Singallee? Inshaallah sigala guyyaa tokko. Tokkicha qofa maa nama ho'isuu dadhabdan qo'e. Adabbiin adabuu deemu silaa baranaatu beeka. Maa nama ho'isuu waan gadi baaliif falaakotu saa.
dhugaa rabbi imaamanni kun dilas mala sirraan tollee firraa barsi jechaa jiran warri komantii. jechuun maali jechuudha? Yaada rafisa abu. Busee ni beektaa? Buseen kami? Busee egaa nama buseen dhoyite fakkaata bara. Buseen maal inni saabu? Busee dhagaa busee. Waayee busee jechuun wabaa. Fiddee waan nun beene. Wabaa kaa gobara uffatan gisee dhukkubsatan. Gobarri wabaa maal inni saafaa warma akkana eessara saabu? Dhugaa rabbi wabaa yookiin wabaa. Buseen maali? Wabaan maali nama? Busaa. Busaan maali saabu? Busaa wal naamire? Busaa. Busaa. Buseen maali kana? Ay maakii. Afaan Oromooti beektu. Bookee jedhama. Bookee. Bookee nama dho'itu naamne ishii. Akkas fakkaata bar firraa baasii maamata siin jechaa jiran. Bookee fakkaaddaa? Kasi dho'ite fakkaata maal fakkaata miti. Mee eessaan fakkaata rabbeedhi bookeen akkamiin dho'itu rabbeedhi maal? Akkana jaan warri saniin dhahamee dhukkubsate. Shaamaa bira geerarru? Eewwaa. Bira geerarru ishii. Jarri yoo jedhanii miti. Ati qeerroo nangetti hin qeerramaa bira. Uummata koomanti ani moo. Yaa. Dhiyaatu rakkoo hin jiru. Jiradhu akkam yoo jira deseedha. Hai. Taa'ee birraa jechuun yoo uffattee bareedaa jechuun. Na rakkina waan gadi baalee firaadhiis rakkina. Amma nu hommaa naaf si akka obboleeyyineetti wajjin kallanna malee is normaal, right? Yaa jijjiiradhu akkas ta'a. Ayi gara laafti wallahi. Jiradhu? Ayi. Guys, let's catch you me. Laa warri koomantii dhaqanii hojii jijjiiradhu jechuunidha. Ergitanyyaadha jireessanii jechuun uummata. Qoyni ilaala. Bismillah uummanni ni odeessan jeena. Guys warri mana kanaa madooshaas waanumatti kitaagisanii kan darbitanii kun giiftii miti barsiisaa immoo waan guddaa kanaanii kanaan dho'isan malee. Laafan nagaruuti. Way hundee ilillii darbaa jiru. Qoy ilillii amma darbitan namni afur amma darbaa. Amma namni afur amma darbaa. Takka qofa namuusiisaa kan keessatti adeemu. Ammoo busee homaa isaan fakkaaddaa? Kinaafuu sabbasuu keetan busee naagatti saabu. Amma busee bira kuttee busbusaa fakkaattee. Ati akka abiyyoo fa'aa godhadhu. Abiyyoo kam saabu? Kun ati qoy waan hunda kamii malee hin beektu eessa dalatti atisa? Waan hunda kamii malee hin beektu. Afaan Oromoo beenu bisaabii afaan Oromootiin haasaartu kun beektaa. Guys lamaan baay'isee wal gargaara. Guys, kinoo akkana saabu. Amma maal fakkaata? Amma Al-Shabaab fakkaate. Kun akkana bareeda saabu. Amma waan fakkaate gaafa amma sheexaana fakkaatattee barbaadde. Ati takkaa imaamata godhattee hin beektu? Wayzarii? Ati usuu gurbaa jaartinaa fakkaattaa. Fullaa jedhee. Dhigaa isaatii barra. Amma maakii fakkaachuun kaadha. Akkana godhatu takka darbi takka asatti darbi takkuma taane bara. Imaamata godhattee hin beektu? Akkuma godhu dura illee. Imaamata moo? Yaa amma rakkoo uffatamaa miidhama. Wayzarii taate akkam gootanii beektaa? Akkanatti. No, ati tagayii tokko isfaan kan saabu. Hundaan akkana bareedaa jiru. Akkana godhatu asii dheereessite akka nama daawaa godhu deemutti akkas godhatu fira. Bismillah. Salaatu salaam ala rasulillah. Kinoo. Asin akka irra dhoshi.
akkas Akka saabu. ammoo darasaa owwitu taruuza nyaattu akka fakkaate ta ganda keenyaa takka. Saabu. La ilaha illallah. Nama istiima seentee fakkaate amma qaalitti istiima seentee akka fakkaate amma fa'aa akkas goote. Akkas goote. Hin bareeda akkam fooxaa akka hin bareeddii fooxaan gaa'is akka nama godhadhe. Mee amama qabda ilaalle mee amama qabda. Imaamata moo hedduun qabeeyaa. Mee takka godhannu. Maaliin garadha? Ni malaalame wallaahi billaa mee akka namni martuu already hin beeka si galanii. La kana godhadhu mee ati sirreeffadhutu godhadhu dura ati sirreeffadhu isa mundi hin godhadhaan lakkoon hin jiru. Guys, wiiniin walitti qabachaa jira namni namoo isu waan jirre wiinii walitti qabachaa jira khalaas. Silaa darbii takka godhaniitu jira garuu keessa bura. Faamiliin hanga. Busii si qabeenyaa mucaan ni qabeetti ni qabatamte. Kino. Wallahi wallahi antini fakkaata masaabu no madaa ekin jiraan isaa. Ati naa furaan kaasne. Saaki warra baaleeti warri baalee imaamata akka ajaa'iba hidhataa bar. Kino saabu. Ani baaleedha malee arsi guddadhe. Arsiin imaamata godhattu. Wallahi wabillahi kana jaallan